Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Seenaa abbaa keenyaa Iyyoob. Namni maqaan isaa Iyyoob jedhamu tokko biyyi isaa biyya Uzaa keessa kan jiraachaa turedha. Namni kun hir'ina kan hin qabne, nama yaada qajeelaa qabu, nama Waaqayyo sodaatu ture. Hamaa irraas kan goree jiraatu ture. Inni ilma 7 fi ijoollee dubartootaa 3 qaba ture. Akkasumas hojjettoota baay'ee, hoolota 7,000, gaalota 3,000, qotiyyoo cimdii 500 fi harroota dhaltuu 500 qaba ture. Namoota gara ba'a biiftuu jira hunda keessaa inni nama guddaa ture. Ilma namichaa dabareedhaan mana isaanitti nyaachisaa waliif ni godhu turan. Obboleettonni isaanii 3 isaan wajjin nyaatanii akka dhuganiif erganii ni waamsisu turan. Yeroo nyaachisan isaan yommuu raawwatamu, Iyyoob ijoollee koo yaada isaanitti Waaqayyo yakkaanii jiran ta'a, arrabsanii jiran ta'a waan jedhee yaadu ganama obboroodhaan ka'ee ijoollee isaa geessee akka lakkoofsa ijoollee isaa hundumaatti qalma gubamu ni dhiyeessa ture. Isaan ni qulqulleessas ture. Kana yeroodhaan ni hojjeta ture. Gaaf tokko warri Waaqa irraa ilmaan Waaqayyoo jedhamanii fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaan kan dhufan, Seexanni isaan gidduutti ni argame. Innis qoruudhaaf gara isaanii dhufe. Waaqayyo, ati eessaa dhufte jedhee Seexana ni gaafate. Seexanni immoo lafa irra asii fi achi, olii fi gad deebi'aa ture. Dhufe jedhee Waaqayyoof deebii ni kenne. Seexanni yeroo ammaa kana biiroo nuti hojjennu keessatti, karaa nuti deemnu irra keessatti, mana nyaata hojjennu keessatti, barumsa barannu keessatti, jireenya keenya keessa seenee kan nu qoraa jirus isuma kanaadha. Iyyoob seenaa isaa olii fi gadi waan hunda ilaalee olii fi gadi deemee lafarraa asiif achi deemee Iyyoob qoruudhaaf baay'ee tattaafata ture Seexanni. Waaqayyo Seexanaan, Iyyoob garbicha koo irra yaade kee keessa jirus argee jira jedheen. Biyya lafaa irra namni akka isaatti hin jiru. Inni hir'ina kan hin qabne, nama qajeelaa, nama ana Waaqayyoon sodaatu, waan hamaa irraas goruudha jedheen jechuudha. Seexanni immoo deebisee, Iyyoob malee si Waaqayyo sodaatu jedheen itti dubbate. Iyyoob waa malee si sodaatu jedhee Waaqayyoodhaaf deebii kana laate. Yeroo kanatti Iyyoob nama gaarii ture. Iyyoob nama qajeelaa ture. Iyyoob nama Waaqayyoodhaaf ajajamu waan ta'eef inni hundumaa gara Waaqayyootti deema. Hojii harka isaatiin eebbifatee qabeenya isaa baay'ichaa keessaas kan baay'ee ta'e, mee harka kee ol fuudhitii wanta qabu hundumaa rukuti, inni iyyuu mul'atanii si arrabsa jedhee amma Seexanni kun Waaqayyootti dubbate. Yeroo kanatti Waaqayyo immoo Seexanaan, kun wanti inni qabu hundinuu harka kee keessa jira, Iyyoobitti garuu quba kee hin buusin jedhee kan booddee Seexanni fuula Waaqayyoo duraa ni deeme. Gaaf tokko ilma Iyyoobii fi ijoollee dubartootaa isaan mana obboleessa isaanii isaa hangafaatti nyaachisaa, daadhii wayinii dhugaa otuu jiranuu nama arge tokko gara Iyyoob dhufe. Inni kunis akkana jedheen, qotiyyooliin qotiisatti jiru, harroonni immoo isaan bira dheedu turan. Namoonni Sheebaa hojjettoota albeedhaan ajjeesanii horii fudhatanii ni sokkan. Ana duwwaatu jalaa ba'ee
kan sitti himuudhaafan dhufe jedheen jechuudha. Iyyoob yaaddii keessa galchee yeroo kana keessatti jechuudha. Yeroo kana Iyyoob yaaddoo keessa akka galu goosisuu barbaade. Otoo inni dubbatee afaanii fixatin namni biraa tokko argamee dhufe. Ibidda Waaqayyoo biraa bantii Waaqaa keessaa gadi bu'e hoolotaa fi hojjettoota gubee ni fixe. Ana duwwaatu jalaa ba'e kanas sitti himuu dhufe jedheen ammas Iyyoob akka sodaatu godhe. Inni kunis dubbatee otoo afaanii fixatin namni biraa tokkos immoo dhufe warri kaaldota kutatan sadiitti hiramanii dingata irra ba'an. Gaalota oofatanii deeman hojjettoota albeedhanis ni ajjeesan. Ana duwwaatu jalaa ba'e kanas sitti himuu dhufe jedheen ammas. Inni kunis immoo dubbate otoo afaanii fixatin kan biraa tokkos immoo ni dhufe. Ilma kee fi ijoollee dubartoota kee mana obboleessa isaanii isa hangafaatti nyaata daadhii waynii dhugaa turan. Kunoo qilleensi jabaan tokko lafa onaatti dhufe golee manichaa afanii rukute. Yommus manichi ijoollota irratti ni jige, ijoolleenis ni dhuman. Ana duwwaatu jalaa ba'e kanas sitti himuu dhufe jedheen. Kana irrattis Iyyoob lafa ka'ee gadda irraa kan ka'e. Iyyoobis uffata isaa tarsaasee mataa isaa addatee lafatti gadi gombifamee ni sagade. Achumaan qullaa koon gara haadha kootii ba'e, qullaa koos biyyootti nan deebi'a. Waaqayyotu naa kenne, Waaqayyotu fudhate. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u jedhee Waaqayyo isaa galateeffate. Iyyoob abdiin kutanne uumaa isaa galateeffate. Kana hunduma keessaa Iyyoob hin yakkine, daba hin hojjenne, Waaqayyo ni galateeffate. Uumaa isaa inni hin hadheessine. Iyyoobni qormaanni lammataa itti dhufe. Ammas gaaf tokko warri Waaqa irra ilma Waaqayyoo jedhanii fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf ni dhufan. Seexanni immoo fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaan wajjin ni dhufe. Waaqayyo ati eessaa dhufte jedhee seexanichi ni gaafate. Seexanichi immoo lafa irraa asii fi achi olii fi gadi deddeebi'aa ture. Dhufe jedhee Waaqayyoof deebii ni kenne. Waaqayyo yommuu seexanaan Iyyoob garbicha koo irra yaada kee keessee irra biyya lafaa irra namni akka isaatti hin jiru. Inni hir'ina hin qabu, nama qajeelaa, nama ana Waaqayyo sodaatu, nama hamaa irraas goruudha. Ofumaa irraa ka'ee akka isa balleessuuf ati na taasifteetta. Inni garuu ammayyuu qajeelummaan isaa itti jabaatee ni jira jedhe. Yommuu seexanni deebisee Waaqayyo ni fayyaa isaattis Waaqayyo ni gammade. Iyyoob gogaan isaa iyyuu hin tuqamne. Namni wanta qabu hundumaa lubbuu isaa ni kenna. Egaa Iyyoob yoo makaraa hedduu argu, yoo cunqurfamu, inni garuu qormaata hedduu jala ni darbee fayyina lubbuu isaa argate. Mee harka kee ol fuudhiti lafee isaa fi foon isaa rukuti. Inni iyyuu mul'atinaan si arrabsa jedheen seexan ammas. Waaqayyo seexanaan kunoo inni harka kee keessa jira, waa'ee lubbuu isaaf garuu of eeggadhu jedheen itti hime jechuudha seexanatti Waaqayyoon. Kana booda seexanni fuula Waaqayyoo duraa ba'ee ni deeme. Iyyoob afaan miilli isaatii hamma gubee mataa isaatti itti madaa'utti ni rukute. Iyyoobis qiraacaatii ittiin hooqu fudhatee daaraa keessa ni taa'e. Haati manaa isaa immoo, haati ammaayyuu qajeelummaa keetti qabamtee jirtaa? Waaqayyoon arrabsii du'i jetteen jechuudha Iyyoobin haati manaa Iyyoob. Iyyoob nama gaarii ture, nama qajeelaa ture, nama gara ba'aa jiran keessaa isa nama kabajamaa fi nama guddaa ture. Inni garuu Waaqayyo koon arrabsu jedhe haadha manaa isaatiin. Iyyoob garuu isheedhaan ati akkuma dubartii gowwaa dubbattaa, wanti gaarii yoo Waaqayyo harkaa fudhannaa, wanta hamaa immoo hin fudhannu ree jedheen. Kana hundumaa keessaa Iyyoob waan dubbate hin yakkine, yakkas hin dubbanne ture.
firoonni Iyyoob sadan Aliyaas, Toomaaniyaachi, Baaldaad, Shaawuhichi kan jedhaman Zufaar. Isaan kun wanta hamaa Iyyoob irra ga'e kana yommuu dhaga'an isa wajjin gadduudhaan isa jajjabeessuudhaafis walii galanii iddoo isaatti ni dhufan. Isaan alaalatti Iyyoobin ni argan, isa ta'uu isaa hubachuu ni dadhaban. Erga hubatanii immoo uffata isaa tarsaasanii awwaaras mataa isaa irratti gara Waaqatti ol ni bittinsan. Sagalee isaa ol fuudhanii ni boo'an. Isaan guyyaa 7 fi halkan 7 keessa isa wajjin lafa emii ta'an. Dhiphinni isaan baay'ee gaddan ta'uu isaa irraa kan ka'e waan arganiif isa keessaa namni tokkollee isa hin dubbanne. Iyyoob qormaata kana hunda keessa darbe. Qormaata kana hundaatti dhufe. Iyyoob afaan isaa saaqqatee guyyaa dhaloota isaanii abaare. Iyyoob dubbatee guyyaa inni itti dhalate haa balleeffamu, halkan ittiin hilmatu garaatti hafe jedhee sun haa balleeffamu jedhe. Guyyaa sun dukkanaa ta'u Waaqayyo Waaqa irraa gadi isa hin ilaalin, ifni isaa irratti hin ifin. Halkanii fi dukkanni sodaachisan ati kan keenya isaan haa jedhan duumessa irraa buufatu. Dukkanni guyyaa dukkaneessu isa haa naasisu. Halkanichi dukkanaa limxii haa qabatu. Guyyaa waggaa keessatti hin dabalamin, lakkoofsi ji'aa hin galin. Halkan sun maseena haa ta'u, isatti illee hin dhagayin. Warri guyyaa baaraa warri Leewwotaatiin kaasuudhaaf qophaa'insi halkan isaan haa abaaran jedhe. Urjoonni dimimmisa gaafasii baahaa dukkanaa'an halkan sun ifa haa eeggatu. Garuu isa hin argin, boruu baqaqus hin argin. Innoo balbala gadaamessa haadha kootii hin cufne, rakkina isaa ija koo duraa hin dhoksine. Maaliifan gadaamessa keessatti hin du'in? Gadaamessa keessa yommuu ba'eef maaliifan baduu hin ba'in? Gudeeddii haadha kootii maaliifan baate? Harma ishee maaliifan hudhe? Silaa yoona kanan calluma jedhee nan ciisa, rafees nan boqadha ture. Moototaa fi gorsitoota lafa irraa iddoowwan isaan jiraniin turan. Warroota iddoowwan jiran turan san keessatti diigamanii wajjin kan jiraachaa turanidha jechuudha. Gurguddoota biyya warra warqee qaban, warra manneen isaanii keessaa meetii guutee ture wajjin nan boqadha ture. Yookiin maaliifan akka isaa du'ee garaadhaa ba'ee balleeffame akka daa'imootaa raawwatanii ifa hin argin hafee hin ta'in jedhee raawwatee dubbate. Achitti namoonni jal'oonni goluu isaanii ni dhiisu, kan dadhabanis achitti ni boqatu. Warri booji'amanis achitti walii wajjin nagaa ni qabu. Sagalee warra humna isaanii hojjetanis achitti hin dhaga'an. Xinnaa fi guddaa achi jira. Garbichi harka gooftaa isaatti jalaa ba'eera. Maaliifan warra rakkina keessa jiran ifni warra jireenya itti hadhaa'es jireenya kana kennamaa. Warra du'an eeggannaan warra badhaadhummaa dhokfame qotee barbaade caalattis du'ee barbaannan isaa dhufuu hin didee jedhe. Warra awwaalan bira yommuu ga'an sagaleen gammachuu dhageessisee baay'ee gammadaniif. Namni karaa jal'aa dhokfamee nama Waaqayyoo naannessee karaa itti cufeef maaliifan jireenya koo kennamaaf? Gaddi koo akkuma buddeena anaaf dhufu, aadanaan koos akkuma bishaan dhangala'a.
wanti ani sodaadhu ana irra ga'e, wanti ani naasisu anatti dhufe. Ani raafamaa duwwaa malee nagaa hin qabu, gaabbii hin qabu, boqonnaas hin qabu jedhee Iyyoob. Iyyoob qormaanni kun hunditti dhufu, gaddi kun hunditti dhufu, qabeenya isaa irratti, ijoollee isaa irratti, qaama isaa irratti kun hundi yoo itti dhufu Iyyoob obsaan Waaqayyo isaa eebban galataan jiraachaa ture. Qormaanni Iyyoobitti dhufe kun osoo dhala namaa, osoo ijoollee Addaam yeroo ammaa kana jiranitti dhufe akkam taana laata yaa saba Waaqayyoodha. Jiraachuu dandeenya, mana Waaqayyoo keessa jiraachuu dandeenya, haadhaaf abbaa keenya wajjin jiraachuu dandeenya, uumama inni guyyaa jimaataa uume wajjin jiraachuu dandeenya laata yaa saba Waaqayyoodha. Obsa Iyyoob isiniif haa kennu yoo jedhan waan salphaa nutti fakkaata. Iyyoob nama amanamaa, nama kabajamaa, nama qajeelaa, nama Waaqayyo biratti fudhatama qabu, warroota biyya ba'aa keessa jiran keessaa isa olaanaa kan turedha. Iyyoob qabeenya addunyaatiif jedhee Waaqa isaatirraa gargar hin baane. Iyyoob qabeenya addunyaatiif jedhee uuma isaatirraa fagaanne. Iyyoob foon uffatee jiraatee yeroo irraa ciccituuf jedhee Waaqayyo irraa gargar hin baane. Iyyoob haadha manaa isaatiif jedhee Waaqayyo irraa gargar hin baane. Iyyoob gaalli isaa yoo dhuman, qotiyyoon cimdiin isaa yoo dhuman, harroonni isaa yoo dhuman, ijoolleen isaa yoo dhuman Waaqayyo irraa yoom gargar ba'e? Iyyoob nama jaalatamaa, nama qajeelaa kan ture seexanni yoo qoru yoo Waaqayyo irraa gargar ba'e? Iyyoob Waaqayyo isaati nama namaa waan ta'eef, Waaqayyo isaatiin jaalatamaa waan ta'eef, haga dhumaatti Waaqayyo isaatiin waan jaalatameef fayyina argatee jira. Inni nama biyya Uzaa keessa nama kabajamaa waan ta'eef Iyyoob kana hunda jala darbe. Iyyoob hoolota 7,000 yoo jalaa dhumu yoo Waaqayyo isaatirraa fagaate? Iyyoob gaalota 3,000 yoo jalaa dhumu yoo Waaqayyo irraa fagaate? Iyyoob qotiyyoo cimdiin 500 yoo jalaa dhumu yoo Waaqayyo irraa fagaate? Iyyoob harroota dhaltuu 500 yoo jalaa dhumu yoo Waaqayyo irraa fagaate? Iyyoob ijoollee isaa hunda yoo dhabu yoo Waaqayyo irraa fagaate? Waaqayyoon obsa Iyyoobiif kenne kiristaana keenya kan ta'an hundumaafuu nuuf haa kennu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos obsa Iyyoobiif kenne nuuf kenne amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kana keessatti cimnee akka dhaabbannu inni nu haa gargaaru. Kakaase kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf, galanni Yesuus haadha isaatiif yaa ta'u. Aamiin.